Kun sagantaa oduu ispoortii Sororoo Miidiyaa irraa isiniif dhiyaatudha. Waancaan Awurooppaa gareen lamaan waancaaf wal morkatan beekamanii jiran. Kaleessa galgala Neezerlaand 2-1 injifachuun gareen biyyaalessa Ingilaand xumuraaf kan geesse. Hanga daqiiqaa 90 takkaan deemanis jijjiiramanii kan seene Ole Watkins kubbaa Cole Palmer irraa argateen daqiiqaa 91 irratti goolitti jijjiiruun Ingilaand tapha xumuraatiif akka geessu taasisee jira. Ingilaand taphoota darban irratti ga'umsi isaan argisiisaa turan hagas mara ta'uu baatus tapha kaleessaa irratti fooyya'insa guddaa agarsiisaniin xumuraaf kan gahanii jiran. Tapha xumuraa guyyaa Alhadaa yookaan sanbata guddaa istaadiyoomii Olimpiyaa irratti Ispeenii fi Ingilaand waancaaf kan taphatan ta'a. Koppaan Ameerikaatis gareen lamaan waancaaf taphatan beekamanii jiran. Tapha kaleessa galgalaa gama bariisaa Uruguay fi Kolombiyaa waliin taphatan irratti Kolombiyaan daqiiqaa 39 irratti goolii taphataan Crystal Palace Jefferson lakkoofsiseen Kolombiyaan tapha xumuraatiif geessee jirti. Gareen biyyaalessa Kolombiyaa hanga ammaatti taphoota 28 walitti aansuun hin injifatamne. Tapha Uruguay fi Kolombiyaa irratti walitti bu'iinsi deeggartoota irraa kan ka'een taphataan Liverpool Darwin Nunes maatii isaa walitti bu'iinsa kana jidduu fuudhuuf yeroo gara teessuma deeggartoota irratti ol bahu innis deeggartoota wajjin yeroo walitti bu'u dubbii ijoo ta'uun miidiyaa irratti qoodamaa jira. Kolombiyaan Arjentiinaa wajjin tapha waancaa xumuraa sanbata halkan gama bariisaa sa'aatii 9 irratti kan taphatan ta'a. Jijjiirraa taphattootaatiin wal qabatee Maatiyaan Deeliit Baayern Muunik irraa paawundii miliyoona 50 Man Yuunaayitediif mallatteessuuf xumura irra gahee jira. Taphataan kun waliigaltee Manchester United wajjin malee kilaba biraatii wajjin akka hin goone dubbatee ture. Akka gabaasa Fabriziotti Maatiyaan Deeliit kontraata hanga bara 2029 turu mallatteessuuf waliigaltee irra gahanii jiran jechuun gabaasee jira. Olympic Marseille Manchester United irraa Mason Greenwood paawundii miliyoona 30 mallatteessuuf erga waliigaltee irra gahan booda marii waa'ee mindaa irratti Greenwood waliin marii jalqabanii jiran. Taphataan kun bara 2022 keessa erga yakkaan himatameen booda manni murtii bilisaan gadhiisuus Manchester Unitediif deebi'ee taphachuu hin dandeenye. AC Milan taphataa lammii Biraazil kan ganna 25 Emerson Tottenham irraa mallatteessuuf paawundii miliyoona 15 dhiyeessuus Tottenham gatii kanaan akka hin kennine ifoomsanii turan. AC Milan yeroo lammaffaaf miliyoona 22 Emerson mallatteessuuf waliigaltee jalqabuun himamee jira. Manchester United Joshua Zirkis paawundii miliyoona 40 taphataa jalqabaa kan jijjiirraa bara kanaa Bologna irraa mallatteessanii jiran. Leenjisaan Liverpool kan duraanii Jurgen Klopp boqochuun qaba jechuun Liverpool wajjin addaan bahee turuun isaa ni yaadatama. Garee biyyaalessa Ameerikaa leenjisaa kana qacaruuf sochii eegalanii jiran. Oduun har'aaf qabnu kanuma.